الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. دران درسي مقا مجلسا ودنا جماتي مقا قلج جمة الإسلامية هيني أمة مسلمة بقى إيدي خناني إسنقه إسأله لسي ربي سنهاقه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ميديا بركة مكاغاري قبدي وانا راوجو يروتين كنين هروما هجادوتي تموري حركة روسي كايوسي دورا نبيني كيسي hojii gaarii qabdi. Kanaaf miidiyaa kanas guddifachuu qabnaa, olkaasuu qabnaa. Khaasatan Jimma waan hunda keessa tokko waan akkanaa dhabni jira. Bakki biraadhaa namuma ijoolluma lafaa ka'u kanas waraabamee ulamaan dhiyaatii oduu haasa'uun ta'ii qaamuma biraatu haasaa dabarsa ummataaf. Immoo miidiyaan kun ifasiin dhuftee ijaaramtee dhufte hojiin dhaabbachuun hojiin ergaa dabarsuun qaraatiillee qaraasisnu isa kanallee ittiin dabarsuun barbaachisaadha siin jenna. Har'agaa guyyaan nu dhufnee fi iidii ilaalchiseeti. Iidiin kun iidii jechuun afaan arabaatiin minal awudaa irraa qabame deebii irraa qabame iidii jedhame. Iidiin hin deddeebi'a. Nuyi akka muslimaatti iidii sadiuma qabna. Iidii waggaadhaa lama, iidii usbu'aadhaa torbeedhaa tokko kas qabna. Kanaafuu iidiin kun egaa guyyaan kabajaa, guyyaan ulfinaa, guyyaan gammachuu, guyyaan zikrii, guyyaan shukurii kana of keessaa qaba jechuudha. Amma guyyaan kun ashrii ayyaam zilhijjaa jedhamu kun guyyaan rabbi biratti caaltuu taatee jirtu of keessaa qaba jechuudha iidiin kun. Maaliif guyyaan kun guyyaa kabajamtuudha. Akkuma laylatul qadriin halkan kabajaadhaa taatee mul'atu guyyaan kunis immoo guyyaa karaa guyyaatiin guyyaa kabajamtuu, guyyaa hunda caaltuu sin jechaadha. Kanaaf iidiin egaa akkuma amma jenne guyyaa gammachuuti, guyyaa walii gammadanu, guyyaa tahaniyaa wal godhanu, waggaa geesse jedhanii kana dura aadaan biyya keenyaa bareedaadha. Waggaa iidii kee jedhee wal eebbisaa, gandarra deemee buna walii dhugaa, nyaata walii nyaataa,
والكبجة قودة وليجيسا أما أيام التشريق أما أسبوع أما تربي لما دي من أمني قودة جرمسن وليجيسا في كما رقاكم أكوالي تدياتو ياتون في يوم فوفا إيدين كونيكا إيدي بركاك أبو إيدي نمني إتي والأرقو كرا نمني إتي والأرقو دا من كينيا بيا بيا والأبا جمّا لمّو قوما أكو جرو أكا آدا ساتيبي واول لبو هين قباتا واول اتسافدو هين قباتا فكينيا هما قودا جيسون كوني كان أكان أرقا جرو تس باجنان كان جرو قوما كيسا في قوما كيسا نفكات قودا ودي جيسون كوني ofii isaatii qooda isa nyaachuu osoo hin ta'iin ergaan inni of keessaa qabutu ilaalamuu qaba. Ergaan inni of keessaa qabu ergaa cimaadha. Hawaasa ijaarsa hawaasaa of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf hiidii kana qabatee deema jechuudha. Hiidiin inni amma hiidii arafaa kuni hiidii arafaa waa hedduudhaan hiidii isa kaanirraa caala jechuudha. Tokkoffaa guyyaan arafaa jedhamu sana of keessaa qaba. Hiidiin egaa guyyaa kabajaati. Guyyaa sadaqaati. Namuu waan qaburraa obboleessa isaatii, obboleettii isaatii, goddanyoota isaatii akka faaffalu isarraa barbaachisa. Bishaan obaasuu, sadaqaa kennuu kana kanayyii isa barbaachisa. Hiidii kaaniin adda jechuudha inni kun. Siyyamaa sadaqaa jabeessuun, zikirii baay'isuun. Hiidiin nageenya dabsa. Akkamitti namni muslimaa kuni wagguu meedaa tokko keessatti walitti qabamee namni kumaatamaan lakkaa'amu walitti dhufee takbiiraa jedhee haala gaariidhaan wal simatee wal dhungatee walirraa deemu gahee guddaa of keessaa qaba jechuudha. Hiidiin kun wanni inni agarsiisu tokko walgahii guyyaa qiyaamaadhaa nama yaadachiisa. Guyyaa qiyaamaa akkuma kana meedaa tokkotti ummanni beekaan wallaalaan mootiin inni mootiin ta'in walitti qabama meedaa tokko keessatti hojii isaatiin adda baha. Kanaaf hiidiin meedaa tokko walitti qabame jedhu isa kana agarsiisa. Guyyaan arafaadhaa guyyaa kabajaa guddaa qabu Rabbi bira. Rabbiin gaafa guyyaadha arafaa sanii ummata kanaaf fokkora. Inna cibaadii atawni gurban shu'fan. Garboonni kiyyaa haadha mataan jala cawraarraa ta'e ta'abii guddaadhaan dhufuu jedha. Maaliif dhufanii jedhee malaayikaa gaafata. Maal godhuu dhufan jarri kuni? Maal barbaada dhufanii jedhee malaayikaa gaafata. Gaafatee wanti jarri dhufanii fi dhiifama koo barbaaduudha jedhee deebii kennaaf jechuudha. Egaa achumaan malaayikaatti dhaadata. Yubaahi bihimul malaayika wayaquulu ishhaduu bi'anni ghafartu lahum. Ragaa ta'asin ani ummata akkasitti dhufee jedhe kana jedha. Kun egaa waan hin argamne dhageessee bira jechuudha. Hiidiin kuni hajjal mabruur kana of keessaa qaba. Rabbi waggaa waggaanis Rabbiin waa ga'u isa kanas Rabbiin irraa haa qeebalu. ربين اديني سنجيس كذا ما شاء الله ما شاء الله آمين ما شاء الله آمين. الله يحييك. تفضل. بارك الله فيك. ما قربتي انه بحث. آمين. جزاكم الله خيرا. باي يقول لك